akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota Read Information. Har'as intala qarshii miliyoona 7 liqimsite wajjin ilaalla. Muudannoon kun bara 2017tti kan hojjetame nama ajaa'ibsiisaa jiru. Saandiraa Meelinaa Dooraala 7,000 garaacha isheetti liqimsite. Ati yoo nama tokko wajjin waggaa dheeraa jiraattee garuu qarshii xiqqoo irratti wal dhabde waan nama ajaa'ibu hojjette maal goota? Kuni gaafii seenaa har'aa keessatti intala Kolombiyaa kan maqaan ishii Saandiraa jedhamu waggaa 30 gocha nama hedduu ajaa'ibsiisee raawwatte. Muudannoon kun bara 2017 keessa kan raawwatame dubbatamaa jira. Saandiraan jaarsa ishee wajjin waggoota dheeraa waliin jiraachaa turte. Lamaan isaanii xumura waggaa irratti hojii irraa boqonnaa fudhatanii gara iddoo bashannanaa tokkotti imaluudhaaf karoorfatan. Kanaafis yeroo dheeraa suutaan qarshii walitti qabataa turan. Dhuma irratti mallaqni imala isaaniif barbaachisu gara Dooraala 7,000 gahe. Garuu yeroo imalaaf qophaa'anitti waan xiqqoo tokko irratti wal dhabanii sana gidduutti uumame. Wal dhabbiin sun suutaan guddatee dhuma irratti lamaan isaanii wal hiikuuf murteessan. Erga wal hiikanii booda dhimma mallaqaa walitti qabanii turanii irratti mariin ka'e. Abbaan warraa sun mallaqa kana keessaa baay'een isaa kan ani walitti qabe, kanaafuu mallaqni kun anaaf mala jechuun yaada isaa hawaasaaf ibse. Saandiraan garuu akkas jetteen, ati du'a koo argita malee mallaqa kana keessaa tokkollee hin fudhattu jetteeni ittiin dhaaddatte. Jecha kana booda lamaan isaanii yeroo dheeraaf walitti iyyaa fi walitti wal falmaa turan. Sana booda dhumarratti abbaan warraa ishee mana keessaa bahee deeme. Garuu yeroo muraasa booda bilbilli hospitaalaa itti bilbilame. Saandiraan gara hospitaalaa geeffamtee yoo abbaan warraa fiigaa hospitaala seenu haati manaa isaa kutaa saarjarii keessaa seentee jirti. Doktoroonni garaa ishee banuun hojii yaalaa jalqaban. Waan garaa ishee keessa jiru baasuudhaaf jalqaban. Mallaqa garaacha ishee keessa jiru arganii baasuu jalqaban. Wanti isaan harkaan ga'uu danda'an baafamee wanti hafe karaa uumamaatiin akka bahu doktoroonni abdatan. Garuu gaafiin guddaan tokko ture. Saandiraan maaliif mallaqa garaacha ishee keessatti akka galchite wayita isheen gaafatamtu akkas jettee ibsite. Mallaqa sanaaf bakka itti dhoksu barbaadaa ture. Garuu bakki itti dhoksu hundumaa yaadee bakka tokko illee amanamummaa nan dhabe. Kanaaf anis akkas gochuun yaale. Sababni isaas akkas jetteeti. Akka isheen jettetti jaarsi koo bakka ani mallaqa dhokse kamiyyuu barbaadee argachuu danda'a. Bakki inni hin yaadne garuu garaacha koo keessa qofaadha jettee deebisteef. Kanaaf Dooraala 100 martee garaacha ishee keessatti liqimsuu jalqabde. Dhuma irratti mallaqa sana liqimsuu murteessite. Garuu wachi kun balaa guddaa qabaa ture. Yoo doktoroonni yeroo isaa eeganii garaacha ishee keessaa mallaqa kana baasuu hin dandeenye jireenya ishee balaadhaaf saaxiluu danda'a ture. Pirezidaantiin hospitaalaallee namni yeroo wal dhabuun pirezidaantiin hospitaalaallee akkana jedheen, namni yeroo wal dhabuun isaa sadarkaa kana irra ga'u maal gochuu akka danda'u nama ajaa'ibsiisa jechuun ibse. Seenaan Saandiraa kun waan tokko nu yaadachiisa. Wal dhabbii fi aarii yeroo tokko murtii nama ajaa'ibaa fi balaa qabu akka fudhachiisuu danda'a beeka. Mallaqa Dooraala 7,000tiif jettee jireenya ofii balaadhaaf saaxiluun furmaataa miti. Ati hoo yoo Saandiraa Meelinaa akka ishee taate mallaqa kee eessa dhoksita? Yaada kee koomentii irratti nuuf barreessi. Viidiyoo kana yoo jaallatte laayik godhi, subscribe godhi, akkasumas nama biraan gahi. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaarra nuuf tura. Seenaa kana irraa waan guddaa obboleeyyan kiyya. Seenaa kana irraa waan guddaa hubachuu dandeenya. Mallaqni hammam barbaachisaa ta'us lubbuu namaa caalaa gatii hin qabu. Rakkoo mallaqaa yeroo mudatu murtee ariifachiisaa fi balaa qabu fudhachuu irraa marii fi karaa nagaa ta'een furmaata barbaaduun gaariidha. Isheen mallaqa ishee eeguuf yaaddee lubbuu ishee balaa keessa galchite. Kunis yeroo tokko murteen yeroo aarii fi dhiphina keessatti fudhatamu bu'aa isaa nama gaddisiisuu akka danda'u nu barsiisa. Kanaaf mallaqaaf jecha lubbuu fayyaa fi nagaa ofii keenyaa balaa keessa galchuun hin barbaachisus. Isinoo seenaa kana akkamitti ilaaltu? Saandiraan waan goote sirrii ture jettanii yaaddu moo dogoggora jettanii yaaddan? Yaada keessan koomentii keessatti nuuf barreessaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik godhaa, chaanaalii keenyas sabskiraayib godhaa. Seenaa fi odeeffannoo nama ajaa'ibu biroo waliin walitti deebina.